Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadeen dhufeen jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo akkasumas karaa baankiitiin illee baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin immoo biyyoota 7 qabadee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan gadumaatti dhageeffadha isiniin jenna. Viidiyoon kun yoo kan baay'ate daqiiqaa 10 isarraan kan hafe daqiiqaa 8 daqiiqaa 7 jechuudha. Yeroo baay'ee natti fudhatu maaliif dura barreessin irra deebi'a waan ta'eef yeroo xiqqoo natti fudhataa jechuudha yookaan daqiiqaa muraasaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu immoo samuuna kana baay'ee dabalaa jira jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin dabalaatuma jira jechuudha. Dhugaa baay'ee qaala'ee jira jechuudha. Doolaariin irra ta'e biyyoon hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Biyyoota 20 qabadee dhufe keessa guyyaa har'a biyyoonni hundumtuu baay'ee dabalanii jechuudha. Dhugaa baay'ee ol ka'aa jira jechuudha. Samuuna kana dhugaa baay'eedhas nama jedha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin baay'ee dabalee jira jechuudha. Salphumatti biyyoon hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Kana qabadee dhufe immoo akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomaan riyaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet diinaara, Baareen diinaara, Chaayinaa yowaanii, Joordaan diinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Iswiis firaankii, Koronaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 20 jechuudha. Akkuma jedhe immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin immoo biyyoota 7 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kuweet diinaara fi kan kana fakkaatan qabadee dhufee jira jechuudha. Amma gabaabumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Har'arree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 68 fi saantiba 67 jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Ameerikaa doolaariin jechaadha. Ameerikaa bichaa miti biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru karaa itoo bilaak maarkeet.com. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 34 fi saantiba 44. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 21 fi saantiba 67. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 96 fi saantiba 26. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 8 fi saantiba 55. Oomaan riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 38 fi saantiba 30. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 87. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 36 fi saantiba 60. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 84. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli tokko immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 35 fi saantiba 83. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 50 fi saantiba 34. Birriin Kuweet baay'ee dabalee jira jechuudha. Birriin Kuweet tokkitti birrii 500 fi birrii 50 fi saantiba
34 jechaadha. Baay'ee dabalee jira jechuudha. Samoona kana biyyoonni hundumtuu karaa itoo bilaak maarkeetiin dabalanii jiru jechuudha. Akkasuma immoo birriin Kuweet tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 400 fi birrii 32 fi saantiba 68. Kan itti aanu baareen diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 46 fi saantiba 94. Kan itti aanu chaayinaadha. Chaayinaa yuwaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiba 40. Joordaan diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 37 fi saantiba 34. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 76. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 77 fi saantiba 12. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 92 fi saantiba 61. Akkasuma immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 80. Kan itti aanu Iswiis biraankiidha. Iswiis biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 7 fi saantiba 39. Kan itti aanu koronnaadha. Koronnaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 27. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 15. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 46. Kan itti aanu Yemen riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 69. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 59. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 49 fi saantiba 67. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 92 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 akkasumas karaa baankiitiin immoo baankota keessa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu warroonni mana madabii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatii gadi birriin Beerutii jechuudha. Paawundoota keessa paawundii baay'ee xiqqoodha. Birrii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birriin Beerut yookaan Libneen illee isinirree birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'ee jira. Asirratti doolaarota 3 maqaa dhahee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jira jechuudha. Ani jedhin immoo anneen maqaan dhahin baay'eetu jiru jechuudha. Isin garuu isa keessa kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut birrii biyya sanaa osoo hin taane Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 68 fi saantiba 67 irraa eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yoo ergattanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattanii jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madabii jirtanii jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko
karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 34 fi saantiima 44 herreeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan dinaara biyya sanii miti jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan limneen irree birriin biyya sanaa paawundii jedhama. Paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Paawundiin biyya sanaa waan xiqqoo ta'eef sinillee Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti akkuma jedhe warroonni Joordaanii fi Beerutii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Isaan herreeggattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.